Shama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastoota hundi keessaanuu kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumas eengaddaa kana waliin ilaallee turre. Amma immoo ani guyyaa jalqabaatii fi kana keessaa boora kana kaa jechuudha godhee har'a immoo kanaan waliin jammarra jechuudha madaabaraa kanaanii. Keessa isaa bifa kanaatiin akkamitti jammartaa jechuun keessanillee hin hafu har'a sinuma birattan jammara. Fakkeenyaaf ani kana bishaan itti godhee laaffisee jira. Laaffisee raawwadhee akkanatti nu guduufina. Guduufinee raawwannee ammallee irra deebinee gizee tokko akkanatti nu guduufina. Guduufinee raawwannee gara jira sila ta'eefu maal goona akkanatti walitti fidanna jechuudha. Kana akkanatti walitti fidanna kirrii keenya dammoo limmoo keessa akkanatti godhannee jirra. Limmoo keessa akkanatti godhannee akka kirriin nu jalaa hin baaneef maal goona harka keenyan kirrii kana ni qabanna ammallee asumatti deebinee ni waraanna jechuudha. Ammas dammoo deebinee akkanumatti harkuma keenyan qabachaa waraanna jechuudha. Akkanumatti qabachaa ni waraanna. Akka inni immoo nu harkaa hiffafagaanee shufshufa ta'e nu jalaa hiffafagaanee bootaa nu jalaa hafisanii akkanatti ni waraanna. Amma laata kunis kophaa jira kunis kophaa jira nu immoo maal gochuu qabaanna akkanatti gadi cabsuu qabaanna jechuudha. Itti gadi hin cabsina akkanatti akkanumatti ni wannu jenna. Ammallee dammoo harka keenya akkanatti garuu ishi gizee duraa kana baay'ee nama dhibdilleedha. Akkanumatti cabsaa deemne jechuudha. Ammas akkanumatti dhufne cabsina. Ammallee akkanumatti deebinee cabsina jechuudha. Amma laala ishii calqaba sanii gochaa jirra. Dirqama shootota isaa nu barbaachisa jechuudha. Shootota furdaa yoo itti goone calqabuma furdaa yoo itti goone nu jalaa furdata. Lamin osoo migira ta'e migiruma takka itti goona. Kun dammoo zambaabaa wanta ta'eef zambaabuma takka fuunee keessatti akkanatti godhannee harka keenyan qabnu malee amma ol qabachaa hin jiru ka. Zambaabicha harka keenyan akkanatti qabnee raawwannee harkaan akkanatti itti gadi wannoo hin jenna. Duubatti yoo inni duubatti nu jalaa hafe ta'e immoo itti deebinee duubatti akkanatti jechuudha. Hin waraanna bootaa inni duwwaa hafe san nu jalaa akkanuma gochaa akkanuma gochaa hin deemna. Laala kunoo amma akkanumatti gochaa harka keenya dhoggachaa harkuma keenya zambaabicha kan akkanumatti dhoggachaa yoo barbaade itti dabalaa sirreessinaa siniin jira. Olitti deebinee dhufnaa. Kunooti amma immoo bootaa zigaajjaatti buusnu geenyee jirra. Kun ilaaluu hin dandeechu. Amma fakkeenyaa fi zigaajjaa diimarraa itti jammarra jechuudha. Akkanatti diimaa keenyan akkanatti jammarree raawwannee baay'isuu hin qabaannu maaliif
akka wannoo nuuf ta'uu fi ka dirqama isaa yeroo duraatiif akka xiqqaatee dhufuuf kun sigaajaasaa diimaatti jammaraa jirra. Amma diimaa kanarraa kutannee raawwanneet akkanatti maaliif as keessa dirqama as keessa hin baafattu akkanatti as keessa baafattanii diimaa kana irraa kutattanii raawwattanii kanuma jechuudha. Kirruma kana fiddaniitoo ittiin hodhitu jechuudha. Kirruma kana fiddaniitoo ittiin hodhitu gizee tokko kanaan kirrii kanaan gizee tokko ifaamoliin waliin qixxeeffadha. Kirri keessan egaa wal qixxeeffattanii raawwattanii maal gootu cinaa isaatirra hin waraabtu. Cinaa isaatirra hin waraabtu akkanumatti zigaajaa itti buusaa deemtu jechuudha. Zigaajaa akkanumatti itti buusaa hin deemtu. Kaazaan afuris yoo barbaadan sadiinis yoo barbaadan mirga keessanii akkanumatti itti buusatoo deemtu jechuudha. Akkasumas amma zuurii tokkoffaa fidnee jirra. Zuurii lammataarra geenyee jirra. Kun zuurii lammataa kana amma itti jammaree jira jechuudha. Ani shanan godhe bakka shanittan buuse jechuudha. Maaliif yoo bal'atee hin bareedu sila ta'eef dirqama olitti dhiyeechuu qabaanna jechuudha. Sababa saniifuu bakka shanittan buusee siniin jechuufani kunuuti bakka shanittan buusee shanan kana olirraa nangaa kazaan booda irratti deebi'ee sadaffaas irratti deebi'ee jidduu keessa deemoo zigaajaa ammallee hin barbaachisa jechuudha. Jidduu keessatti nan buusaa siniin jedha. Amma deemoo zuurii sadaffaa jammarree jirra jechuudha. Sadaffaa irra jirra siniin jedha. Akkanumatti hin hojjenna. Bakka saniin booda maal asitti baree booda akkatti ishiin bareeddu. Kuni duuba isaati. Kuni deemoo fuuldura isaati jechuudha. Kunooti zuurii sadaffaa zigaajaatti buusnee jirra. Kunooti deeguma wannoon kun xiqqoo ishee ilaala. Maaliif furdata fakkaata iyyuudha bakki kanatti zambaabichi sirrii hin jirreefu akkanatti siniin jedha bulee wonkooy. Kunooti ilaalaa. Kana asitti sadi silan buusififu dirqama kan gubbaa kanarratti illee sadi nan buusa. Sadi buusee yoo raawwadhe deemoo asittis immoo deebisee akkanatti nan buusa siniin jechuu jaaladha. Kunooti fakkeenyaaf safeedii duwwaas gochuu ni dandeessu. Qunnaas hodhachuu yoo barbaadan harka keessan akkanatti ofitti gadi qabaa qunnaas gochuu ni dandeessu siniin jira. Akkasii viidiyoon keenya har'aa kanuma irratti dhumata. Akkammoo viidiyoo biraatiin walitti deebinee dhufnutti obsumaan nu eeggadhaa siniin jenna. Akkasumas immoo laayik sheer gochuu hin irraanfatinaa nu jajjabeessaa siniin jedha.